Ayaa kam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin qabu. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti warroota bilbilli isaanii chaarjaa dafee fudhannee fi akkasumas bilbila qulqulleessuu irratti kan xiyyeeffatudha jechuudha. Tole barnoota keenya kana hanga xumuraatti daawwannaan irraa fayyadamtan jedhee abdii qabu. Ispeeshaalii warroonni jechuudha bilbila chaarjaa wajjin baay'ee rakkataa jiru. Akkasumas bilbila keessan yoo chaarjaa keessan bilbilli keessan chaarjaa dafee isiniif guutuu dide baay'ee kan furmaata isiniif ta'udha. Kanaaf viidiyoo kana hanga xumuraatti daawwannaan irraa fayyadamtan jedhee abdii qaba. Akkasumas immoo jechuudha warroonni bilbila qulqulleeffachuu barbaadanis haala gaariidhaan kan isin qulqulleessu jechuudha. Tole gama barnootaatti osoo isin dabarsin jirutti warroonni gama Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin gaafanna. Akkasumas immoo viidiyoo keenya kan daawwatan like share gochuu hin dagatina. Gaafii fi yaada qabdaniif ammoo koomantii fi akkasumas immoo jechuudha gara keessaatiin gaafadhaatii nu jajjabeessaa yaadni keessan hedduu nu jajjabeessaa yaada keessan nurraa hin qusatan isin jechaa gama barumsaatti isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana turaa. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha walitti deebinee jirra. Maal gootu jechuudha appilikeeshina tokko nu barbaachisa. Appilikeeshina kana diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isinii kaaha. Appilikeeshina diskiripshinii viidiyoo kanaa jala yoo ilaaltan salphumatti buufachuu dandeettu. Akkasuma immoo jechuudha warroonni pileestoorii irraa buufachuu barbaadanis faast chaarjar pro jettanii yoo barreessitan haala salphaadhaan appilikeeshina kana gosa kana buufattu jechuudha. Sana booda erga buufattanii xumurtanii booda maal gootu appilikeeshina kanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda haala kanatti isiniif baha jechuudha. Haala kanatti fuula kana qabatee haala kanaan isiniif banama. Appilikeeshini kun wantoota baay'ee murteessoo ofirraa qabu. Fuula kanneen irra yoo deemtanii dubbiftan jechuudha baay'ee wantiidha. Baay'ee waan gaariidha. Kanaaf jechuudha gubbaa kanarratti akkuma isin agartan parsantiidhaan chaarjaa keessan isiniif kaaha jechuudha. Akkasuma immoo jechuudha maal innidha wantoota fakkeenyaaf istooreejii garaagaraa fakkeenyaaf qulqulleessuudhaaf miimoorii qulqulleessuudhaaf fis baay'ee kan isin tajaajilu jechuudha. Tole sana booda haala kanatti erga isin baname booda maal gootu tuttuqaa sadan kanarra ni dhuftu. Sana booda jechuudha erga tuttuqaa sadan kanarra dhuftanii booda maal gootu baay'ee appilikeeshini kun waan baay'ee gaariidha kunooti. Akkuma isin agartan fakkeenyaaf tuttuqaa sadan sanarratti cuqaaftanii fuula kana qabatee yogguu isiniif dhufetti akkuma isin agartan haala fakkeenyaaf miimoorii keessaniitiin wal qabatee wantoota garaagaraatiin kan inni isiniif fiduudha. Qulqulleessuudhaaf ammoo fakkeenyaaf jaanki kiliiniidha. Miimoorii kiliinii qaba. Notification kiliinii qaba jechuudha. Wantoota garaagaraa jechuudha. Clipboard kiliinii qaba. Akkasuma wantoota garaagaraa jechuudha. Chaarjiing detect fakkeenyaaf wantoota garaagaraa ofirraa qaba jechuudha. Kanneen hunda isaaniitu jechuudha haala salphaadhaan baay'ee haala gaariidhaan qulqulleessuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila keessan qulqulleessuudhaaf jaan kiliin kanarratti yoo kiliin gootan haala salphaan aappii fi wantoota garaagaraa jechuudha kanneen vaayirasii godhachuuf deemu jiran isiniif qulqulleessaa jechuudha. Isiniif kiliin godha. Tole chaarjaa haala gaariidhaan akka chaarjaan keenya bilbila keenya dafee nuuf guutu gochuudhaaf maal goona gabbuunee jala kanarratti iddoo siitingis jettu kanarratti ni tuqna. Sana booda chaarjing optimization kanarratti al tokkoof ni cuqaafna jechuudha. Mallattoo kanarratti al tokkoof ni tuqna. Tole ibsaan haa eegnu. Aappii kana fast charger pro kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda maal gootu jechuudha allow usage tracking kan jedhu kanarratti jechuudha al tokkoof ni cuqaaftu jechuudha. Iddoo mallattoo kanarratti ni bantuufi. Sana booda iddoo mallattoo haala kanaan erga bantanii booda maal gootu xumurtaniitu haala kanatti irraa deebi'uu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf fuula kanneen irratti illee yoo agartan screen save jechuudha. Fakkeenyaaf screen save charging fasterii qaba. Wantoota use well per as backgroundis qaba. Wantoota garaagaraa qaba. Mallattoo kanneenis haala kanaan on gootu jechuudha. Egaa hordoftootaan keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin